daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaasaa addaa isiniif dhiyeessina. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa liddataa oolmaa har'a ooleen Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoota 12 bilisa baase. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa liddataa galmee himatamtoota 20 kanneen galmee himannoo obbo Kiisii Qixxumaa jalatti argamanii ilaalchisuun ragaa abbaan alangaa kanaan dura dhiheeffate giddu galeeffatee guyyaa har'aatti jala murtii kennuuf beellama qabachuun isaa ni yaadatama. Beellama guyyaa har'aatiinis himannoo namoota 12 irratti baname kufaa taasisuun ragaan abbaan alangaa dhiheeffates hayyama mana murtii malee insaarraa sagalee fidame waan ta'eef manni murtichaa ragaan dhihaate guutuu miti jechuun himatamtoota kanneeniin bilisa jechuun isaa abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tuulii Baay'isaa OMN itti himani. Abbaan alangaa himatamtoota kanarratti himannoo baneen sababa isaanii qabeenyi birrii miliyoona 72 olii baduu lubbuun namoota 40 dabruu fi namoonni gariin ammoo bakka buuteen isaanii dhabamuu kan jiru yoo ta'u addatti ammoo Koloneel Gammachuun leenjii waraanaa kennuu fi gaggeessummaa shiftaa abaa'oo shanee jedhuun kan himataman ture. Manni murtichaas ragaa abbaan alangaa dhiheeffate giddu galeeffachuun himannaa dhiyaate kanaaf ragaan ga'aa miti jechuun himannoo kufaa taasisee jira. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaa malee hooggansa shiftaa abaa'oo shanee ta'uu isaa ragaan keessan hin mirkaneessu jechuun Koloneel Gammachuu dabalatee namoonni 12 bilisa akka bahan manni murtii jala murtii kennuu isaa obbo Tuuliin himanii jiru. Himatamtoota 8 kanneen biroo ammoo himata jabaa yakka shororkeessummaa jechuun kan himatamanii turan gara keeyyata 5ffaa deeggarsa shororkeessaaf taasisuu jedhutti butuun ragaa ittisaa akka dhiheeffataniif waxabajjii 1 hanga 8 bara 2013tti beellama bulfatee jira. Arra galmeeni Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti himataman kan Kiisii Qixxumaatiin waamamu kan namni 20 himatame irratti manni murtii galmootii kennuudhaaf beellame yookaan galmee qorachuudhaaf ture. Kana jechuunis namoonni kun ofirraa ittisuu qabu moo bilisa bahuu qabu? Abbaan alangaa akkaataa himannaa isaatiin mirkaneesse moo mirkaneessine kan jedhu qorachuudhaaf ture. Duubatti deebinee yaadachiisuudhaaf galmee kanarratti namoota 20 kan himatame. Himata lamatu jira. Himati tokkoffaan himatamtoota tokkoffaati hanga 17 kan laallatudha. Himati lammaffaan ammoo 18 hanga 20 kan laallatudha. Himatichis waliigalatti seera kan laallatu namoonni kun labsii farra shororkeessummaa irra darbanii gocha farra shororkeessummaa raawwataniiru kan jedhuudhaan himatamanii turani. Himata baay'eedha. Akka himata abbaa alangaa keessatti caqafametti gara namoota hedduuti gocha isaaniitti qabeenya gara miliyoona 72 oliitti barbadaa'eera. Gara nama 40 keessatti du'ee jira. Gara nama 45 akkasuma daa'ee jira. Namni gara 10 jiru ta'immoo bakka inni buufameen beekamu gocha isaaniitiin kan jedhu himanni abbaa alangaadha. Haa ta'u malee manni murtii har'a galmee kana qorachaa ture. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoonni 12 galmee kanarratti akkaataa himannaa abbaa alangaatiin ragaan waan irratti mirkaneessineef ofirraa ittisuu otoo isaan hin barbaachisin bilisaan akka geggeeffaman ajaja kennee jira manni murtii. Isaan hafan ammoo namoonni 8 himata abbaan alangaa irratti dhiyeesse himata isaa jabaa yookaan isa ulfaataa irraati gara keewwata 5tti jijjiiruudhaan kana jechuunis shororkeessitoota deeggaruu yookaan gargaaruu gara jedhutti jijjiiree achi jalatti akka isaan ofirraa ittifatan ragaa akka dhiyeeffatan namoonni 8 kun jedhee manni murtii waxabajjii 1 hanga waxabajjii 3tti ragaa ittisaa namoota 8 kana dhaga'uudhaaf beellama qabatee jira jechuudha. Lakki ajajni har'a qaqqabuu hin dandeenye waaree booda dhannee gaafannee ture. Ajajni kun boor qaqqabaa har'aaf nuuf hin qaqqabne kan jedhudha. Koloneel Gammachuun warra bilisa jedhaman keessa jiru jechuudha. Manni murtii abbaan alangaa yoo Koloneel Gammachuu kan inni ittiin himate hoogganaa shiftaa abaa'oo shanee ta'uudhaan leenjii kennanii jiru. Maallaqa akka isaanii baankii cabsanii isaan maxxansanii jiru. Akka isaan nama ajjeesan qajeelfama kennanii jiru. Hojii hooggansaa kennanii jiru. Garee shiftaa abaa'oo shanee jedhamuuf kan jirudha himanni isaanii.
Ata malee ragaan isaan dhiyeessan manni murtii akka jedhetti inumaayyuu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hoogganaa ABO adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii malee hoogganaa shiftaa shanee ABO ta'uu isaanii abbaan alangaa mirkaneessuu hin dandeenye. Ragaan isaan dhiyeessanis namni kun gocha shororkeessummaa keessatti hirmaachuu isaanii wanta argisiisu hin jiru. Bilbila isaaniitiin kana gocha akkasii kana raawwatanii ajaja akkasii kana dabarsan jedhanii ragaan isaan dhiinsaarraa yookaan ብሔራዊ መረጃና ደህንነት ይዛዲየሰን ሞ አጀጀ መነ ሙርቲ ሀያማ መነ ሙርቲ ማለ ካንቲያት ዋንቴፍ ኩንሞ ሄረ ሞቱማቲን ምርጋ ብልሱማ ናምኒ ቀቡ ከሰ ገለኒ ኦጀት ጆጀቹን ሀያማ ማለ ዋንቴፍ ረጋ ኩንሽ ፍራተማን ቀቡ ጀሌ መነ ሙርቲ ረጋ ከነራ ኮካጎለ ኮሎኔል ገመቹንስ ናሞኒ ሰወጅን ጅራን ኩዳቶ ኮካብራን ወለቲ ናሞኒ ኩዳላማ ኩን ኩልኩሉ ዋንታኒ ጉያ daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaasa addaa isiniif dhiyeessina. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa liddataa oolmaa har'a ooleen Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoota 12 bilisa baase. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa liddataa galmee himatamtoota 20 kanneen galmee himannoo obbo Kiisii Qixxumaa jalatti argamanii ilaalchisuun ragaa abbaan alangaa kanaan dura dhiheeffate giddu galeeffate guyyaa har'aatti jala murtii kennuuf beellama qabachuun isaa ni yaadatama. Beellama guyyaa har'aatiinis himannoo namoota 12 irratti baname kufaa taasisuun ragaan abbaan alangaa dhiheeffates hayyama mana murtii malee insaarraa sagalee fidame waan ta'eef manni murtichaa ragaan dhihaate guutuu miti jechuun himatamtoota kanneeniin bilisa jechuun isaa abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tuulii Baay'isaa OMN itti himani. Abbaan alangaa himatamtoota kanarratti himannoo baneen sababa isaanii qabeenyi birrii miliyoona 72 olii badu lubbuun namoota 40 dabruu fi namoonni gariin ammoo bakka buuteen isaanii dhabamuu kan jiru yoo ta'u addatti ammoo Koloneel Gammachuun leenjii waraanaa kennuu fi gaggeessummaa shiftaa ABO shanee jedhuun kan himataman ture. Manni murtichaas ragaa abbaan alangaa dhiheeffate giddu galeeffachuun himannaa dhiyaate kanaaf ragaan ga'aa miti jechuun himannoo kufaa taasisee jira. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaa malee hooggansa shiftaa ABO shanee ta'uu isaa ragaan keessan hin mirkaneessu jechuun Koloneel Gammachuu dabalatee namoonni 12 bilisa akka bahan manni murtii jala murtii kennuu isaa obbo Tuuliin himanii jiru. Himatamtoota 8 kanneen biroo ammoo himata jabaa yakka shororkeessummaa jechuun kan himatamanii turan gara keeyyata 5ffaa deeggarsa shororkeessaaf taasisuu jedhutti butuun ragaa ittisaa akka dhiheeffataniif waxabajjii 1 hanga 8 bara 2013tti beellama bulfatee jira. Arra galmeeni Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti himataman kan Kiisii Qixxumaatti waamamu kan namni 20 himatame irratti manni murtii galmootii kennuudhaaf beellame yookaan galmee qorachuudhaaf ture. Kana jechuunis namoonni kun ofirraa ittisuu qabu moo bilisa bahuu qabu? Abbaan alangaa akkaataa himannaa isaatiin mirkaneesse moo mirkaneessine kan jedhu qorachuudhaaf ture. Duubatti deebinee yaadachiisuudhaaf galmee kanarratti namoota 20 kan himatame. Himata lamatu jira. Himati tokkoffaan himatamtoota tokkoffaati hanga 17 kan laallatudha. Himati lammaffaan ammoo 18 hanga 20 kan laallatudha. Himatichis waliigalatti seera kan laallatu namoonni kun labsii farra shororkeessummaa irra darbanii gocha farra shororkeessummaa raawwataniiru kan jedhuudhaan himatamanii turani. Himata baay'eedha. Akka himata abbaan alangaa keessatti caqafametti gara namoota hedduuti gocha isaaniitti qabeenya gara miliyoona 72 oliitti barbadaa'eera. Gara nama 40 keessatti du'ee jira. Gara nama 45 akkasuma daa'ee jira. Namni gara 10 jiru ta'immoo bakka inni buufame hin beekamu gocha isaaniitiin kan jedhu himanni abbaa alangaadha. Haa ta'u malee manni murtii har'a galmee kana qorachaa ture. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoonni 12 galmee kanarratti akkaataa himannaa abbaa alangaatiin ragaan waan irratti mirkaneessineef ofirraa ittisuu otoo isaan hin barbaachisin bilisaan akka geggeeffaman ajaja kennee jira manni murtii. Isaan hafan ammoo namoonni 8 himata abbaan alangaa irratti dhiyeesse himata isaa jabaa yookaan isa ulfaataa irraati gara keewwata 5tti jijjiiruudhaan kana jechuunis shororkeessitoota
deeggaruu yookaan gargaaruu gara jedhutti jijjiiree achi jalatti akka isaan ofirraa ittifatan ragaa akka dhiyeeffatan namoonni 8 kun jedhee manni murtii waxabajjii tokkooti hanga waxabajjii 3tti ragaa ittisaa namoota 8 kana dhaga'uudhaaf beellama qabatee jira jechuudha. Lakki ajajni har'a qaqqabuu hin dandeenye waaree booda dhannee gaafannee ture. Ajajni kun boor qaqqabaa har'aaf nuuf hin qaqqabne kan jedhudha. Koloneel Gammachuun warra bilisa jedhaman keessa jiru jechuudha. Manni murtii fi abbaan alangaa yoo koloneel Gammachuu kan inni ittiin himate hoogganaa shiftaa abaa'oo shanii ta'uudhaan leenjii kennanii jiru. Maallaqa akka isaanii baankii cabsanii isaan maxxansanii jiru. Akka isaan nama ajjeesan qajeelfama kennanii jiru. Hojii hooggansaa kennanii jiru. Garee shiftaa abaa'oo shanii jedhamuuf kan jirudha himanni isaanii. Haa ta'u malee ragaan isaan dhiyeessan manni murtii akka jedhetti inumaayyuu koloneel Gammachuu Ayyaanaa hoogganaa abaa'oo adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii malee hoogganaa shiftaa shanii abaa'oo ta'uu isaanii abbaan alangaa mirkaneessuu hin dandeenye. Ragaan isaan dhiyeessanis namni kun gocha shororkeessummaa keessatti hirmaachuu isaanii wanta argisiisu hin jiru. Bilbila isaaniitiin kana gocha akkasii kana raawwatanii ajaja akkasii kana dabarsan jedhanii ragaan isaan dhiinsaarraa yookaan ብሔራዊ መረጃና ደህንነት irraa dhiyeessan immoo ajaja mana murtii hayyama mana murtii malee kan dhiyaate waan ta'eef kun immoo heera mootummaatiin mirga bilisummaa namni qabu keessa galanii hojii akkasii hojjechuun hayyama maleedha waan ta'eef ragaan kunis fudhataman qabu jedhee manni murtii ragaa kanarraa kufaa gole. Koloneel Gammachuunis namoonni isa wajjin jiran 11 qabdan walitti namoonni 12 kun qulqulluu waan ta'aniif guyyaa